Qormaata GAT exaamii bara kanaa kanaaf qophaa'uudhaa fi viidiyoo haala murteessaa ta'e argattee jirta. Viidiyoo tana hanga xumuraatti ilaalidha jechuudha. Viidiyoo tana hanga xumuraan ilaalte taanaan salphumatti qormaata kan darbita abdiin jedhu qaba jechuudha. Jalqaba inni nu ilaallu GAT exaamii kanaaf prepare yookiin immoo qophaa'uudhaa fi wantoonni barbaachisanii fakkeenyaaf clear understanding of its structure and content. Argitee kontentii fi istiraakchara yookiin qabiyyeen qormaata kanaa haalaan hubachuu qabda jechuudha. Inni kunini haalaan murteessaadha jechuudha. Akkasuma ammallee waa'ee GAT exaamii haalaan murteessaa ta'e kan namni beekuu qabutu jiraadha jechuudha. Inni kunini maali yoo jennee GAT exam is standardized for all candidates jechuun regardless of their specific education background jechuun qormaati GAT exam kunini nama backgroundiin degree isaa jalqabaa kamiyyuu haa ta'uuti gosa barnoota garaagaraa ta'ullee qormaatichi nama hundaafuu gosa tokkodha jechuudha. Fakkeenyaaf fayyaa ogeessa IT ogeessa barbaaddes yoo taate qormaatichi ogeessota yookiin nama dipaartimentii garaagaraa baheetii fi dipaartimentii isaatiin kan wal qabatu osoo hin ta'in nama hundaafuu kan wal fakkaatudha jechuudha qormaatichi. Jechuun nama ICT baratee nama narsingii baratee yookiin immoo ogeessa kamiyyuu taate qormaatichi ogummaa keetiin kan wal qabatu osoo hin ta'in akka aptituudii jechuudha. Nama hundaafuu wal fakkaataadha jechuudha qormaati kun. Kan waan ta'eef qormaati kunini salphuma darbuudhaaf kontentii isaa haalaan beektee sun irratti deebitee yoo qophoofte salphuma dabarta jechuudha. Mee amma kana immoo kontentii qormaatichaa ilaalluuti jechuudha. Ta'ee qormaati kunini kontentii gurguddoo sadii qaba jechuudha. Isaanis verbal reasoning, quantitative reasoning fi analytical reasoning. Verbal reasoning kan yoo kaa'u ilaaltu verbal reasoning wanni inni assess godhu yookiin ammoo innis qormaati kun verbal reasoning wanni inni siif kennamuu fi akka inni dandeettii yookiin comprehension fi language skills yookiin dandeettii afaan Ingiliffaa kana hubannaa hagamtaa hubatta yookiin ammoo skills kee madaaluudhaa fi kan wal qabatu qormaati kun paartiin kun jechuudha. Innillee gosoota gaafiilee armaan gadi kan of jala qaba jechuudha. Isaanis reading comprehension akkasuma immoo sentence completion. Reading comprehension jechuun understanding and interpreting passage. Fakkeenyaaf keeyyata tokkotti keeyyatota si kennama keeyyatu sun immoo hagam tokko understand gootee interpret godhuu dandeetta waan jedhu madaaluudhaaf jechuudha. Kaaleen ammoo sentence completionidha. Verbal reasoning jala inni jiru kabira jechuudha. Kun ammoo filling blank to complete the sentences. Logical and grammatical jechuudha. Amma bakka duwwaan him tokko him keessa sii kennamaa sun ammoo logically fi grammatically jechuu waliin deemu kam jettee filattee itti galchita jechuudha. Kaaleen immoo vocabularyidha. Inni kun ammoo knowledge of word meaning jechuudha. Hiika jechoota hagamtaa beektaa waan jedhu madaaluudhaaf kunillee synonyms qaba, antonyms waan akkana kana jechuudha. Inni biraa immoo sentence equivalence kan jedhan jechuudha. Sentence equivalence kunini jechoota lam filattee jechooti sun lamaanii when placed in sentence yoo himkee kan galchi taatu can create two sentences with same meaning. Hima lama kan garuu hiikaan isaanii wal fakkaataa ta'ee kan kennu jechuudha. Waa'ee verbal reasoning kana wal qabatee immoo paartii dhufutti gaafiilee garaagaraa fakkeenyota garaagaraa gaafiif deebii waliin qabadhee isan dhiyaadhu waan taatee fi amma suniin isan dhiyaatuu fi fedhii qabaatan taatee subscribe godhaan maatii chaanal kana ta'an affeerra kiyya. Paartiin inni lammaffaa GAT exam jechuudha. Quantitative reasoning jedhanii kanadha. Quantitative reasoning evaluates maan godha. Reasoning evaluates your understanding of fundamental mathematical concepts and your ability to apply them. Herregoota dandeettii gartee herrega kan bu'uura ta'anii yookiin fundamental mathematical concept jechuudha. Kan kee madaalaa akkasuma mallee akkamitti bor apply real already irratti waan kan godhuu dandeetta maasii digrii qabeetu suni jechuudha. Toopikiin is kan jal jirulleen arithmeticidha. Inni tokkoffaa arithmetikiin kun ammoo waan akka percentage, ratio, age, problem waan kan akkamitti calculate yookiin problem solve godhanii waan jedhamu wal qabata jechuudha. Inni biraalleen algebra jala square root ምናምን exponent waan kan kabiraalleen ammoo data analyzeedha. Comparison equation, statistics, mean, median, mode waan jedhan kana akkasuma probability fa jechuudha. Inni biraalleen ammoo geometry dha jechuudha. Geometry jarallee perimeter, area, regular, polygon waan jedhan
waan gos wantoota akkana kan of jala qaba jechuudha. Quantitative reasoning illee gaafilee gos kanaaf keessa qaba. Kanaafuu gaafilee quantitative reasoning wal qabatan illee deebii waliin qabadde waan dhiyaadhu fi chaanaal kanaaf maatii ta'a yeroo biraa akka yeroon isaan dhaqqabuuf jechuudha. Inni biraa ammoo contentiin gaat exam inni sadaffaa analytical reasoning kan jedhamudha jechuudha. Analytical reasoning features of the following question jechuudha. Fakkeenyaaf inni syllogism, small paragraph, understanding, data interpretation waan akkanaa wal qabata. Is kanallee viidiyoo biraa kan of danda'e kophaatti gaafilee garaagaraa shaakalaan deebii waliin qabadee waan san dhiyaadhu fi maatii chaanaal kanaa ta'a paartii ta'an akka yeroon isaan dhaqqabuuf isaniin jedha. Viidiyochi ammoo isinitti hordoftaanaan laayik godhaa, sheer godhaa, hiriyoota keessaniin gahaa isin jedha. Nagaan naa tura. Ciao.